Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan har'aatiin walitti deebinee jirra. Naannoo Amaaraatti guyyoottan 15 darban keessa qofa konkolaachiftonni 30 ol butamuun ibsame. Naannoo Amaaraatti guyyoottan 15 darban qofa keessatti konkolaachiftonni 30 ol namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamuu isaanii Waldaan konkolaachiftota konkolaataa fe'umsaa hime. Butamuun konkolaachiftota bara 2009 irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegalee akka jiru eeruudhaan amma garuu sababa haala nageenyaa naannicha keessatti hammaataa jiruun akkaan dabalee akka jirus dubbateera. Qaamoleen yakka raawwatan seeraan waan hin gaafatamneef isaan to'achuu waan hin danda'amneef naannichatti namoota butuun akka damee hojii seeraa hin qabneetti kan itti yaadamaa fi hojjetamaa jiru ta'us yoo dubbatan itti dabaluudhaanis guyyoottan 15 darban qofa keessatti konkolaachiftonni 30 fi hanga 40 ta'an qaamota beekamtiin isaanii eenyu akka ta'e addaan hin baafamnen butamuun isaanii gabaafameera. Daandiin Caacaahoo Gaayint Dabra Taabor hanga warataa jirutti naannoo balaa ta'uu kan ibsan yommuu ta'u hoogganaa waldichaa walqabsiistuudhaan daandiin Gondar Cilgaa Matammaa geessu baatii 2 tajaajila addaan kutuu ifa godhaniiru. Daandiin kun baaqelaa fi oomishaalee bunaa gara Suudaan erguudhaaf akkasumas shunkurtaa fi meeshaalee garaagaraa gara biyyaatti geejjibsiisuudhaaf kan oolu ta'uu yaadachiisuun sababa cufamuu daandii kanaatiin ammoo konkolaachiftonni gara kiloomeetira 140 deemuun karaa Abrahaa jiraatiin gara hojiitti akka isaan deeman dirqamsiiseera. Daandiin kun ji'a 2 booda banamuu ibsuudhaan garuu banamee erga taree torbee keessatti konkolaachiftonni FSR tokko butamuu fi konkolaachisaan biraa ammoo rasaasaan rukutamee ture jechuunis dubbatama. Akka isaan jedhanitti lakkoofsi konkolaachiftota du'anii kanaan dura naannichatti bal'inaan mul'ataa ture hir'atus kunis konkolaachiftonni halkan imaluu waan hir'isaniif ta'uu dubbate. Itti dabaluun meeshaalee yeroodhaan bakka itti geessuun barbaadametti geessuun baay'ee barbaachisaa ta'us garuu konkolaachiftonni yeroo barbaadanitti akka fedhanitti socho'uu dhabuun isaanii kun akka kufaatii damee geejjibaatti fudhatama jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun caamsaa 28 jechuun guyyaa 2 dura konkolaataan Dabaarqee irraa gara Jaanamooraatti imalaa ture bakka Micibinyi jedhamutti yeroo gahu konkolaachisaan kun rasaasaan rukutamee hospitaala Bahar Daaritti yaalamaa akka jiruu fi gargaaraan isaa ammoo butamuun himamee jira. Qaamoleen kunneen namoota ogguran gadhiisuudhaaf yoo xiqqaate qarshii Itoophiyaa 50,000 hanga miliyoona 1 ol kan gaafatan yommuu ta'u dhimmichi hatattamaan furmaata argachuu akka qabus gaafatanii jiru. Kana dura halkan sa'aatii 2 walakkaa irraa kaasee imalaan kan hin bulle yommuu ta'u amma garuu buufanni sakatta'insaa sa'aatii 12tti cufama imalli halkanii hafeera kan jedhan konkolaachisaan ammoo amma aduu cimaa keessa fageenya dheeraa deemuun dirqamneerras jedhaniiru. Itti dabaluun konkolaachiftonni akka jedhanitti gochi buttaan guyyaadhaan illee konkolaachiftota irratti raawwatamaa jiru balaadhaaf saaxilaa akka jiruu fi qaamni dhimmi ilaallu tarkaanfii barbaachisaa ta'e hatattamaan akka nuuf fudhatu jechuunis gaafateera. Naannoo Amaaraatti tasgabbii dhabuun waggoota 2 as uumame nageenya konkolaachiftootaatiif balaa saaxilee kan jiraachuu yommuu ta'u kan keessatti ammoo daandiin Gaayint Dabra Taabor warataan irraa gara Dabaarqee akkasumas godinaalee Gondar lamaan Gondar kaabaa fi kibbaa iddoolee balaadhaaf saaxilamoo ta'an keessaa akka adda dureetti eeramaniiru. Kanaan dura tikeettii muruudhaan waan kottee yookaan keellaa kaffalaa kan jedhan malee bara kana garuu namoonni naannawa sanitti saamichaaf kan wal gurmeessanii qophaa'anii fi namoota kanneen ammoo eenyummaan isaanii eenyu akka ta'e hanga ammaatti addaan kan hin baafatamnedha jedhaniiru. Hoteelonni Finfinnee sadarkaa urjii 5 qaban 11 gahuun himame. Ministeerri Turizimii bu'aa madaallii sadarkaa hoteelotaa keessaa caamsaa 29 jechuunis guyyaa kaleessaa ifa baaseen bara 2025 akka lakkoofsa Girigooriyaatti magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee keessatti lakkoofsi hoteelota urjii 5 qabanii 11 gahuu beeksise. Finfinnee keessatti lakkoofsi hoteelota urjii 5 kan ture yommuu ta'u ministeerichi hoteelonni dabalataa 3 sadarkaa urjii 5 argachuu isaanii ifa godheera. Akka madaallii kanaan hoteelota ulaagaa keessaa 90% ol guutan sadarkaa urjii 5 kan kennameef ta'uu eeruun ministeerichi akka jedhetti hoteelonni ulaagaa hanga 30 guutan sadarkaa urjii keessatti akka hin hammatamnes ifa godheera. Hoteelonni sadarkaa urjii argatan kunneen akkaataa seeratti seeraan urjii isaanii waggaa 3f seera qabeessaa ta'uu kan tajaajilu yommuu ta'u garuu hordoffiin idilee fi al idilee ministeerichi hoteelonni kunneen tajaajila sadarkaa gadiitti kennaa akka jiran yoo mirkaneeffate sadarkaan urjii isaanii kamiyyuu haqamuu akka danda'us ifa godhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun ministeerichi hoteelota magaalaa Finfinnee keessa jiran irra deebiidhaan madaaluun hoteelonni 15 sadarkaa urjii
isaanii irraa haqamuu isaanii odeeffannoo ministeera turizimii wabeeffachuudhaan gabaafni kun baheera. Hoteelota sadarkaa urjii isaanii haqame keessaa 8 kan ta'an sababa tajaajila hoteelaa dhaabuu isaaniitiin yoo ta'u, hoteelonni biroo 5 ammoo damee tajaajila isaanii waan jijjiiraniif akka haqaman ministeerichi beeksiseera. Gabaasni kun madaalli hoteelota Oromiyaa fi Sidaamaa akkasumas naannolee biroo xumuramus eeruudhaan sadarkaa isaanii yeroo dhiyootti akka ifa godhanis dubbatanii jiru. Lammiin Mooritaaniyaa Dr. Sidi Ould jedhamuun pirezidaantii Baankii Misoomaa Afrikaa 9ffaa ta'uun filatame. Pirezidaantiin filatame kun baankii kanaaf faayinaansii argachuudhaaf gara Chaayinaa, Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emirates garagaluu yookaan biyyoota Afrikaa irraa deeggarsa guddaa barbaaduu qabu akka jedhan gabaasni kun mul'iseera. Walgahiin Baankii Misoomaa Afrikaa waggaa waggaadhaan kabajamu Ivory Coast magaalaa Abidjaanitti geggeeffamaa jiraachuunis gabaafameera. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto waldhabdee dippiloomaasii uumameef Taanzaaniyaa fi Ugaandaa dhiifama gaafatan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon waldhabdee dippiloomaasii biyyoota ollaa isaanii kan ta'an gidduutti uumame tasgabbeessuudhaaf tajaajila kadhannaa biyyoolessaa irratti Taanzaaniyaa fi Ugaandaa dhiifama gaafataniiru. Sagantaa hoteela Safari Park Naayiroobii keessatti qophaa'e irratti Ruutoon waldhabdee aktiivistootni Keeniyaa fi Ugaandaa akkasumas Taanzaaniyaa keessaa ari'amuu fi waljijjiirraa ho'aa miseensota mana maree biyyoota lamaanii gidduu walgahii paarlaamaa biratti taasifame irratti mari'ataniiru. Ruutoon ollaan keenya Taanzaaniyaa irraa dhufan karaa kamiinuu yoo nutti balleessan ta'e dhiifama nuuf godhaa. Ugaandaa irraa hiriyoonni keenya jiru kanumaaf dhiifama gaafanna jechuun dubbateera. Ugaandaa irraa dhufan dhiifama gaafachuu barbaanna jechuun kan dabalee fi ijoollee keenya dhiifama gaafanna yoo badiin jiraate wanta sirrii hin taane Keeniyaanonni dalagan yoo jiraates dhiifama gaafachuu barbaanna kun dirqama keenya ijoollee keenyaaf ammoo tarkaanfii dogongoraa yoo jiraate dhiifamaa fi tarkaanfisni fudhanna jechuun haasaa kana keessatti dubbataniiru. Hariiroo biyyoota ollaa keenyaa guddisuu ijaaruu barbaanna yaadni pirezidaantichaa dubbatan kan waldhabdee dippiloomaasii torbaan tokkoof ture hordofee ta'uunis gabaafameera. Caamsaa 18 ministeera haqaa duraanii Keeniyaa fi kaadhimamaa pirezidaantii bara 2022 Raayilaa Odingaa kan morkattuun Maartaa Kaawuraan kan qabamtee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Juuliyaas Nyerere Deeras Salaamitti akka ari'ame himamee ture. Hoogganaan mormituu Tunduu Lisoo dhaddacha kana irratti yoo argaman gantummaa isaanii irratti deeggaruudhaaf abbootii seeraa Glooriyaa kan jedhanii fi Leenii jedhaman waliin Taanzaaniyaa irratti imaltee akka turtes gabaasa kana keessatti tuqamee bira tareera. Guyyaa itti aanutti abbaan murtii ol'aanaan Keeniyaa duraanii Wiiliyaam Mutungaa fi aktiivistoonni Haniifaa Adamii fi Huseen Kaalid jedhaman haala wal fakkaatuun qabamuun biyya ari'amuun isaanis yaadatameera. Aanga'oonni Taanzaaniyaa dhaddachaa hoogganaa mormituu Taanzaaniyaa irratti raawwatame arguudhaaf biyyattii daawwannaa turan aktiivistii lammii Keeniyaa Boonifeesii fi gaazexeessaa lammii Ugaandaa Agaazar waliin to'annoo jala oolchuun biyyattii ari'aniiru. Taateen kun waldhabdee siivikii fi miseensa mana maree Keeniyaa irraa qeeqa bal'aa kan keessummeesse yommuu ta'u, deebii kanaaf ammoo miseensonni mana maree Taanzaaniyaa aktiivistoonni Keeniyaa dhimma keessoo isaanii keessa seenan jechuunis himateera. Walgahii paarlaamaa caamsaa 26 taa'een miseensonni mana maree pirezidaantii Ruutoon lammiilee Keeniyaa hooggansa Taanzaaniyaa hin kabajne irratti tarkaanfii akka fudhatus gaafataniiru. Miseensonni mana maree tokko tokko aktiivistoonni ari'aman adabbii cimaa akka isaan mudatu yaada kan dhiyeessan yommuu ta'u, miseensonni mana maree Keeniyaa fi Taanzaaniyaa Naayiroobii keessatti ciree kadhannaa biyyaalessaa irratti waliin faarfachuun tokkummaa fakkeessaa agarsiisan jechuunis dubbataniiti kan isaan jiran. Gabaasa kana kan gabaase ammoo miidiyaa Keeniyaati. Iraan nama Moosaadiif basaasaa ture jettee ajjeesuun dhagahame. Abbaan taayitaa haqaa Iraan nama maqaan isaa Peedoraam Maadaanii jedhamu dhaabbata basaasaa Israa'el Moosaad basaasaa fi mallaqa seeraan alaa argachuu isaatiin adabbii du'aa itti murteessiti. Shakkamaan kun bara 2020 Teheraan keessatti to'annoo jala oolfame Moosaad waliin tumsuu, ergamtoota qacaruu, odeeffannoo dho'isaa walitti qabuu fi sirna qunnamtii nageenyaa qabuun qondaala qunnamtii tokkoof dabarsuu jechuudhaan himatamee akka ture dhaabbanni oduu Iraan kan wirtuu miidiyaa qaama haqaa Iraan wabeeffachuudhaan gabaaseera. Akka sanadootni himannaa qaama haqaa Iraan irraa dhiheesse mul'isutti Maadaaniin Moosaad waliin ta'uudhaan bakka meeshaaleen bu'uuraalee misoomaa jiran odeeffannoo dho'isaa erguu fi qondaala basaasaa Israa'el kan imbaasii Israa'el Biraasilsitti argamu waliin wal qunnameeraas jedhameera.
Manni murtichaa odeeffannoo meeshaalee elektirooniksii kanarraa argame ergaawwan isaa fi qondaala Moosaad tokko gidduutti wal jijjiirraa keessa yeroo qabu ibsuudhaan ergannoowwan kunneen qajeelfama odeeffannoo kanaa kutaa teeknikaa tajaajila basaasaa Israa'eliif akka ergamu kan mirkaneessu ta'uu ifa godhameera. Jiddugalli miidiyaa haqaa Iraan gama isaatiin hojii basaasaa Maadaaniin hordofamaa akka turee fi osoo hin hidhamin dura garuu qunnamtiin inni Moosaad waliin qabu addaan citee akka tures mirkaneesseera. Kana hordofuudhaan manni murtii basaasummaa fi malaammaltummaadhaan yakkamaa ta'ee murtiin du'aa itti murtaa'ee jira. Murtiin du'aa kun akkaataa hojimaata seeraatiin kan raawwatame ta'us gabaasaalee kana keessatti eerameera. Tarkiin imaltoota qubachuu xiyyaaraatiin dura teessoo irraa ka'an adabuuf seera baafte. Imaltoonni gara Tarkiitti balali'an hundi osoo mallattoon qabattoo nageenyaa agarsiisuu hin badin dura teessoo isaanii irraa ka'an adabbiin isaan eeggatu ta'uu taatonni ibsanii jiru. Abbaan taayitaa Siivil Aaviyeeshinii Tarkii ajaja kana kan dabarsan erga imaltoonni irraa komiin isa qaqqabee booda ta'uu beeksiseera. Seeronni kunneen jalqaba baatii kanaa irraa eegaluudhaan hojiirra kan oolfaman ta'uu yoo himan abbaan taayitaa imaltoonni seera cabsan adabbiin isaan irratti muramu akka ta'e qajeelfamicha keessatti eeruun baatanillee gara doolaara Ameerikaa 70 tahee miidiyaaleen Tarkii gabaasaniiru. Taateen akkasii kunneen garmalee dabalaa jiraachuu kan akeekkachiise abbaan taayitichaa xayyaarri osoo hin qubatin dura imaltoonni baay'een akka shaanxaan keessaa kaa'amu kan teessuma namaatii ol kan saaqanii fi komii hedduun qaqqabeera jechuunis gabaasa kana keessatti eeree jira. Tarkiin biyya waggaa tokko keessatti turistoota miiliyoona 10 lakkaa'amu keessummeessituudha. Daandiiwwan qilleensaatis beeksisa mooraa isaanii keessatti ajaja kana dabarsuu akka qabaniif kanneen ajaja kana cabsan yoo jiraatanis beeksisuu akka qaban abbaan taayitaa Aaviyeeshinii dubbateera. Imaltoonni hanga mallattoo qabattoo teessumaa badutti qabattoo akka hin hiikne akka itti himamuuf bakka shaanxaan yookaan boorsaan isaanii kaa'amus kana irraa akka hin bananne jechuunis dubbataniiru. Imaltoonni seeraa kanneen hin kabajne ammoo abbaa taayitichaatiif gabaasa taasisuu qabdu yoo jedhan daandiin qilleensa biyyaalessaa Tarkii beeksisa balaliisaa akka fooyyesse Yuurooniwusis gabaaseera. Imaltoonni seerichaaf hin abboomamne ammoo jeequmsaa kaasuudhaan daayireektoreetii Siivil Aaviyeeshiniitiif sirna kana keessatti ni gabaafamu. Haaluma seerichaatiin adabbiin bulchiinsa isaa kan eeggatu yommuu ta'u seerri kun ammoo ji'a tokko booda kan itti fufu jechuunis gabaasaaleen addunyaa bahaa jiran agarsiisaniiru. Ministeerri nageenyaa Israa'el Gaazaatti humnaan guutuu fayyadamuun amma jechuun dhaadate. Ministeerri nageenya biyyaalessaa Israa'el duudhaa duraanii leellisaan Istaarmar Ben Gvir Gaazaa keessatti humna guutuu fayyadamuun yeroon isaa amma ta'uu ifa godheera. Erga aanga'aan kun kallattiin ministeera muummee biyyattii Benjaamin Netaniyaahuun dabarsaniin Ben Gvir amma kanaan booda sababni hin jiru jedhan Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu kuffiseera jechuunis dubbateera. Akka yaadachiisanitti qondaalli ol'aanaan Hamaas tokko karoorri Ameerikaan Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuudhaaf qabdu kan gaafalee ijoo guutuu kaasuudhaan yaada dhihaate qorachuun itti fufna jechuunis dubbateera. Burjaajjiin wal jijjiirraa fi dadhabbiin jiru xumuramuu qaba. Durayyuu carraa baay'ee dhabneerra jechuunis Ben Gvir itti dabaleera. Amma yeroon wayita itti humna guutuudhaan osoo ija hin limsatin seennuudha Hamaas balleessuu fi hanga dhumaatti isa ajjeesuun itti fufna jechuunis dhaadataniiti kan isaan jiran. Addunyaan gargaarsi akka Gaazaa seenuuf gochuuf itti gaafatamummaa qaba jechuun qondaalli UN tokko gaafateera. Gaazaan Israa'eliin humnaan akka beelaaf saaxilamtu taasifamaa jiraachuu qondaalli ol'aanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun dubbateera. Israa'el ammoo gama isaatiin Hamaas gargaarsa nyaataa akka hatu kan komatte yommuu ta'u UN wirtuuwwan raabsaa gargaarsaa waraanaan qindaa'an waliin tumsa gochuu dide jechuunis quba ishee gara UN'tti qabaa jirti. Aanga'aan dhaabbatichaa kun garuu dhiheessiin muraasni gareewwan wanbadee hidhataniin kan fudhataman ta'uun alatti gargaarsi irra caalaan isaa gara wirtuuwwan raabsaatti darbeera jechuun ragaa baheera. Kanumaan wal qabatee Maakroon gargaarsi dabalataa Gaazaa yoo hin qaqqabu ta'e ejjennoo isaa Israa'elitti cimsuuf gabaasa keessatti eereera. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon Israa'el haala gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti mudateef deebii kennuudhaaf caalaa osoo hin hojjenne ejjennoo waloo keenyaa jajjabeessuu qabna jechuun dhaabbanni oduu Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Maakroon imala gara Signaaporitti taasisan irratti haasawa yeroo taasisan sa'aatii fi guyyoota dhufan keessatti hojiin dabalataa yoo kan hin hojjamne ta'e tarkaanfii akkanaa kan nu barbaachisu jechuunis dubbateera. Akkasumas haalduree tokko malee walabummaa bulchiinsa Filisxeen beekamtii kennu dirqama akka naamusaati jechuun Associated Press gabaasa haasaa pirezidaantii kanaa ifa godheeti kan inni jiru.